Hello everyone, akkam jirtu? Har'a immoo gaafilee miidiyaa egzaamii bara garaagaraa ba'an walitti qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. So gaafilee si fayyadu jennee yaadne qindeessinee isiniif qabannee dhufneerra. So true or false irraa eegallee ilaalla. According to here, according to behaviorists like Western psychology should study only observable behavior, not unconscious motives or mental process. So tiyaadadha deebisaa deemaa sinisi inni kun point tokko baatti answer will be true ta'a jechuudha. So unconscious motives yookaan mental process miti isaanis kan qo'atan isaan amala behavior mul'achuu danda'u qofa irratti kan isaan xiyyeeffatanii turanii. So inni kan biraa a teacher divides teacheriin kun shamara her class into two groups. Classiiwwan barsiistuu iddoo lamatti qoodde one group receive a praise each time they correctly answer a question. Yeroo gaafii deebisan mara maalinni ni jajama jechuudha. Party groupiin tokko group lamatti qoodde classii. The other group receive no praise. Groupiin biraa immoo Oma fudhatan jechuudha. Oma hin jajaman yeroo sirrii deebisanis. She wants to see if praise increases student participation. Isheen illee maal qorachuu barbaadde praising kun yookaan jajuun yookaan hamilee kennuufiin barattoota kana participation isaan irratti dhiibbaa akkamii akka qabu. She wants to see if praise increases student participation. Participation isaanii dabaluu akka danda'u. This study is an example of experimental research because the researcher is deliberately manipulating a variable. So inni kun ifa deebisaa maal taa'ettanii yaaddu? The answer will be true ta'a jechuudha. So experimental research fayyadamte group lamatti qooddee control group fi inni tokko immoo kan research irratti gaggeessitu adda qooddee laalteerti waan ta'eef. Gaafii sadaffaan immoo in observational learning reinforcement must be directly given to the learner for learning to occur. Barnoonni ta'uudhaaf observational learning keessatti reinforcement must be directly given to qaama barattoota saniif reinforcementiin kallattiidhaan kennamuufii qabeedha. So deebisaa maal ta'a? False jechuudha. Indirectly illee kennamuu danda'a waan ta'eef. So negative reinforcement and the punishment may mean the same thing because both reduce unwanted behavior. Negative reinforcement fi punishmentiin jechuun wal fakkaatu hiika tokko qabu. Sababni isaas isaan lachuu waan barbaachisne hir'isu waan ta'eefidha. So deebisaa maanni false ta'a jechuudha. Tokko miti negative reinforcement fi punishmentiin garaagarummaa qabu. Negative reinforcementiin removing wanta unpleasant ta'e tokko remove gochuudha amala behavior tokko akka bari cimuuf. Punishmentiin immoo negative punishmentiin maalinni wanta nu fayyadu tokko irraa kaasu jechuudha. Siruma waliyyuun argu. Negative punishmentiin waan nu fayyadu tokko irraa mulquu yookaan irraa kaasu inni ilaalleerraa. Negative reinforcementiin immoo maalinni wanta hin barbaachisne irraa kaasudha. Saniifuu hiika wal fakkaatan qaban. Structuralism focused on breaking down conscious experience into basic elements using the methods of introspection. So, nichi kun deebisaa true ta'a jechuudha. Introspectionii fayyadamanii waan ta'eef. Stimulus generalization occurs in operant conditioning when a learned behavior spreads to other situations that resemble the original one even without additional reinforcement. So, inni kun deebisaa maal ta'a? True ta'a jechuudha. So amma immoo maachingii ilaallaa. Maachingii kana keessatti deebisaa dhoksuu hin dandeenye. A learner suddenly solves a puzzle after a period of no progress without reinforcement. Lammaffaa a child becomes terrified of dogs after being attacked once and now fears all furry animals.
Sadaffaan, a student studies longer after receiving praise for previous good performance. Afraffaa, a rat explores a maze clearly, receives no rewards but later completes the maze quickly when food is introduced. A learning process where the association between two stimuli weakens when unconditioned stimulus no longer follow the conditioned stimulus. So isa deebisaa deemna. Biyya lammoo kan jiran Jaafaan, a teacher predicts which students will struggle in a course based on early behavioral indicators. So biyya la kan jiran stimulus generalization in classical conditioning, B latent learning, C operant conditioning or reinforcement, D insight learning, E prediction as a goal of psychology, F extinction. So isaan kana keessa deebisaa deemna. Tokkoffaa, a learner suddenly solves a puzzle after a period of no progress without reinforcement kan jedhu deebisaa as keessaa D ta'a jechuudha. Insight learning inni jiru. Insight learning ta'a. Eenyu tokkoof aha learning kan jenne ilaalle sana probleemii akka carraa probleemii tokkoof maal godhee solution argate jechuudha akka tasaa puzzle-dhaaf. Lammaffaa, a child becomes terrified of dogs after being attacked once and now fears all furry animals. So jalqaba sareen daa'imni tokko sareedhaan erga ciniinyamtee booda maal taate saree sana booda wantoota rifeensa qaban mara sodaachuu eegalte. Kanaafiyyuu generalize gochaa jirti jechuudha daa'imti kun. So eetaa jechuudha deebisaa. Egaa baratteen booda maal stimulus generalization in classical conditioning jedha. Isa kana stimulus generalization sareen bilbilli gaafa bilbilamu gorooraa ture sun gaafa wantoonni sagalee bilbilaa wal fakkaatan sagalee isaanii bilbila sanii wal fakkaatan gaafa dhaga'e hunda kan gorooru sun maal ture? Stimulus generalization ture. Sadaffaa, a student studies longer after receiving praise for previous good performance. Yeroo darbe irratti eenyu isaatiif qabxii argate irratti maal ta'e ture? Jajjabeeffamee ture. Yookaan qabxii gaarii argate san irratti jajjabeeffamee ture. Ammas isa sanitti fufsiisuuf maal gochaara? Baay'ee dubbisaa jechuudha barataan kun. So inni kun maal ta'a? C operant conditioning ta'a jechuudha. Reinforcement dha. Consequence gaariidhaan hordofame. Kan dursa gradii gaarii fiduusaa sun consequence gaariidhaan waan hordofameef waan jajjabeeffameef positive reinforcement dha waan hordofameef ammallee irra deebi'ee sirriitti dubbisaa jira. Isa sanii jechuudha. Inni afuraffaan, a rat explores a maze freely, receives no rewards but later completes the maze quickly when food is introduced. Innichi kun akkamii hantuunni takka daandii walxaxaa ta'e wayii keessa kaa'amtee achi keessa environmentii sana bartee turte jechuudha. Achi keessa fiigaa turte garuu homtuun turre riwaardiin. Sana booda dhumarratti guyyaa 10 achi keessa turte nuuraati. Hantuunni takka gaafa guyyaa 10ffaa hantuuta biraa haaras daandii ol fakkaata akkasii keessa keenyeta. Lachuu keessa nyaata odoo keenye lachuufu nyaata osoo keenye isheen jalqabaa sun already environmentii barattee jirtu waan ta'eef carraan nyaata san bira daftee ga'uu ishee baay'ee eenyudha jechuudha guddaadha jechuudha. Daftee bira geessa. Isheen haara galte sun immoo environmentii haara keessa reefu dhufte. Isheen sun dursayyuu baratteerti. Isheen kun immoo reefu haara seente waan ta'eef daftee bira hin geessudha. Yaannichi isaa akkasiidha jechuudha. So deebisaa biitaa jechuudha. Latent learning. Sababni isaas akkamitti gaafa jenne hantuutittiin baratteertii environmentii baratteertii hokatee jira jechuudha. Barnoonni sun hokatee jira gaafa boodarratti haala mijataa gaafa argatu ni ba'e jechuudha. Which means daftee nyaata san bira geessi. Daandii xaxamaa san keessa daftee nyaata bira geessi. Already environmentii ni beekti. Haaraan galte sun garuu walqixa nyaanni isaaniif osoo kaa'ame akkamii isheen haara galte sun nyaaticha bira daftee hin geessu jechuudha. Isa sanii inni shanaffaan, a learning process where the association between two stimuli weakens when unconditioned stimulus no longer follows the conditioned stimulus. Innichi kuni yeroo sarii laala turre san keessatti fakkeenya Pavlov experiment san keessatti jalqabaas foodii fi bilbila waliin associate gooneet
saree sun akka gororuu taasisaa turre. Sana booda nyaata dhiisnee bilbila qofa gaafa bilbillu illee saree waan barateef jecha gororaa ture. Garuu nyaanni sun dhufuu dide callisneetuma bilbiluma qofa gaafa bilbilaa turre maal gaafa bilbileetti fufiinsa maal ta'a gororuu isa adda kuta. So inni cikummaa inni extinction jechuudha. So F irratti argama extinction kan jennee waamne san jechuudha. Classical conditioning. Question number 6 immoo a teacher predicts which students will struggle in a course based on early behavioral indicators. A teacher predicts which students will struggle in a course based on early behavioral indicators. Ini kun immoo prediction jechuudha. So as a goal of psychology. Kana fakkaata ittaansuudhaan choose ilaallaa choose the best answer from the given alternative. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? A professional who applies psychological principle to improve the legal system is A or an dash psychologist. Psychologistiin kun maal jedhama? Sirna barnoota psychology, principle psychology, sirna legal system yookaan seera keessatti kan apply godhu A clinical, B developmental, C forensic, D educational. So simply the answer will be C forensic jechuudha. Inni lammaffaa which schedule of learning is better in resisting extinction. So kan badiinsa dandamatu kan turuu danda'u kaminidha? A variable ratio and variable interval, B fixed ratio and fixed interval, C variable ratio and fixed interval, D fixed ratio and variable ratio. So isa kana keessatti deebisaa A jechuudha. Akkamitti variable ratioon fi variable intervalin kun yeroo kamii fi meeqaffaa irratti akka nu kennama waan hin beekneef yeroo mara motivation qabna jechuudha. Expect goona. Maaliif ittaansa argachuu dandeenya inni waan yaannuuf carraan beewarii sun baduusaa xiqqaadha. Baduu hin danda'u jechuudha. Eetaa deebisaa gambling behavior is scheduled on the basis of A variable interval, B variable ratio, C fixed ratio, D fixed interval. Inni kun gamblingin qumaara jennee turre. So inni kun lakkoofsa tapha meeqaffaa irratti akka nyaannu hin beeknu inni irraa. So ratio lakkoofsa ta'uusaa ratio akka ta'e nutti agarsiisa. Garuu immoo meeqaffaa irratti akka nyaannu waan hin beekneef variabilidha. Kanaafiyyuu variable ratio ta'a jechuudha. The answer will be B ta'a jechuudha. Which perspective emphasizes conscious motives and the conflicts? A humanistic, B psychoanalytic, C behavioral, D cognitive. So nikulille ifadha deebisa B psychoanalytic ta. Latent learning can best be described as learning that depends on the mental process, learning that is not immediately reflected in a behavior change. C learning that is based on rewards and punishments. D a type of learning that occurs after the behavior has already been done. Inni kun latent learning jechuun wanni baranne tokko akkuma baranneen kan hin raawwanne ture yeroo haala mijataa argate favorable condition gaafa argate mul'ata jennee ture. So as keessaa isa kan ta'u kaminni B ta'a jechuudha deebisaa. B ta'a. Which schools of psychology is more responsible for the rise of animal research in psychology? A structuralism, B psychoanalysis, C behaviorism, gestalt psychology. Baay'inaan amala bineeldota irratti kan xiyyeeffatan, amala animal irratti kan xiyyeeffatan kam isaanii C dha jechuudha. Behaviorism. Torbaffaan naturalistic observation involves observing behavior in a controlled lab setting. B using being as jirti ifama wal rakorte being notation using questionnaires to gather data. C observing subjects in their natural environment. D studying on the person in great deal. Naturalistic observation jechuun wanti tokko akkuma jirutti ilaaluudhaan jechuudha. Inni kun researchiin kun so deebisaa C ta'a jechuudha.
observing subjects in their natural environment akkuma jirutti daawwachuudha. Inni saddeettaffaa a psychology teacher noticed that Hannah, who used to participate actively, suddenly became quiet during class. The teacher begins by simply recording when and where this behavior occurs. This action represents which goal of psychology? Explanation, B description, C prediction, D control. So kam taatu deebisa B ta'a. B description. So intalti kun jalqaba hirmaachaa turte sana booda akka tasaa ni callifte jechuudha. Kilaasii keessatti sana booda barsiistu maal goote? The teacher begins by simply recording when and where this behavior occurs. Yoomii fi eessatti akka ta'e qofa amala kana qo'attee sana booda maaltu ta'a yeroo kana descriptionidha jechuudha. Goals of psychology keessaa isa B. Which one of the following is no more acceptable definition of psychology? A, psychology is the study of animals' behavior. Okay, psychology is the study of overt actions. C, psychology is the study of the soul. D, psychology is the study of mental process. So, ni kun illee ifaadha. C ta'a jechuudha. The psychology is the study of the soul. So, kurnaffaa Dash psychological approach stated that individuals have the ability to control their lives rather than be manipulated by the environment. A, behavioristic, B, humanistic, C, psychoanalytic, D, cognitive. So, deebisa inni kun namoonni potential mataa isaanii qabuudha. So, inni kun deebisa B ta'a jechuudha, humanisticidha. To understand the unusual behavior of adult clients, a clinical psychologist carefully investigated the client's current life situation and his physical, social, cultural, and educational history. Which research method had the psychologist used? Experiment, B, case study, C, survey study, D, correlational. So there is a B type case study and each one. One of the following does not reflect the values of psychology. A, empirical evidence, C, systematic research methods, D, critical thinking, D, common sense. So kunimmoo deebisa common sense dha. One of the following does not reflect the values of psychology. Kana jechuun psychology common sense yookaan wanna tokko akkasumatti namoonni wanta evidenceedhaan prove hin taane dhugaadhaan kan irratti walii galan osoo hin taane psychology empirically evidence kan qabu systematic research mataa isaa kan fayyadamu critical thinking dha malee common sense miti jechuudha. So D dha. Assume that a researcher asitti qubeen isheen kun researcher jechuudha wants to study the attitude of his or her students toward the subject that he or she is teaching. Which research method is best for this study? Experimental, B, survey, C, correlational, D, case study. So inni kunillee deebisa B, survey dha jechuudha. So deebisa B, survey dha jechuudha. Opinion fi eenyu irratti survey waa fayyadamnuuf kudha afuraffaan psychologists are conducting a study comparing the effect of two types of therapy to see which is most successful in treating depression. From the experiment type of therapy is the variable coming experimental, B, extraneous, C, independent, D, dependent. Inni kun wantoota lama jira amma depression fi therapy tu jira. So depression dependent variable dha, therapy irratti hundaa'a waan ta'eef therapy immoo independent variable deebisa C ta'a jechuudha. Shanaffaan what does a control group provide in an experiment? A, the group where variables are manipulated to observe its effects. B, state participants who receive random treatment. C, results used for statistical correction. D, a baseline for comparison against the experimental group. So inni kun control group maaliif nu fayyadu? D, baseline for comparison against the experimental group. Group lamatti qoonne inni tokko kan experimentii fudhatanidha. Isaan tokko immoo kan fudhanne akkuma jiranitti kan keenyudha.
So control group sun maal inni isa wajjin compare wajjin gochuudhaaf warri experimentii fudhatan sun jiramni isaan irratti dhufeera wanna jedhu san laaluudhaaf. So gaafileen keenya kana fakkaatu turanii ammallee kan biraatiin walitti deebi'uu dandeenya. Viidiyoo kana like share godhaadhaa. Channel afaan subscribe godhachuun dagatina. Goodbye.